Sagalee Waaqayyoo kiyaan dubbisaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 irra jiruun dubbisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoobsa 8 kaasee hanga 10tti jiru. ስራዬን አውቃለሁ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቼዋለሁ ማንምም ሊዘጋው አይችልም ኃይሌ ምንም ትንሽ ቢሆንም ቃሌን ጠብቀሃልና ስሜን አልካድክምና እነሆ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማይበር አንዳንዶችን ይሰጣለሁ እነሆ መጥተው በእግሮች ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ የትዕግስቴን ቃል ስለጠበቅ እኔ ደግሞ በምድር የሚኖሩትን ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ ካለው ከፈተናው ሰዓት ይጠብቃለሁ መቃ ኢየሱስ ነከዘዳ ኤርጊቺ አኔ ሆጂኬ ቤካ አቲ ኡምና ጥኖ ቀብድ አቱምና ጥኖ ቀብድ ገሩ ዱቢኮ ኤግዴት ዱቢኮ ኤግዴት መቃኮ ሲንገን ኩኖ አኒ በልበለ በነማ ፉላ ከዱራ ጅሩ ሰነምነ ተኮሌ ጩፉ እንደንዴ ኤኙ ተኮሌ ጩፉ እንደንዴ ሲፍ ከኔር ኩኖ ወሪ ወልገይ ሰይጣና ኬሳ ይሁዶታ ኦቶን ታኢን ኩኖ ወሪ ይሁዶታ ቱን ታኢን ወልገይ ሰይጣና ታአኒ ሶባን ይሁዶታ ኦፊን ጀዳን ሶባን Yuudoto fin jedhan sittinan ken kuno isaan kun dhufanii miila kee jala akka kufan akka beekan nan godha ati dubbii koo isa obsaan danda'uu sirraa barbaadu waan eegdeef anis immoo yeroo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafa irra jiran hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jala akka baatuuf siin eega አሜን ሰገሌ akkana jedhamutu keessa koo keessa jira የእግዚአብሔርን ቃል መጠበቅ ሰገሌ waaqayyo eegu Sagalee jedhamuun xinneessee waan gabaabaa dubbadha. Iddoo kanarratti sagalee Waaqayyoo gaafa ilaallu waldaa tokko olii wajjin ilaalla. Waldattiin waldaa Filaadelfiyaa jedhamti. Waldaan Filaadelfiyaa kuni waldaa Abiyaata Beeta Kiristiyaanii Yohaannis ergamaa Yohaannis Phaaximoo Dasseet kee taa'ee argu waldoolee torbanuu keessaati waldaa tokkodha waldaan Filaadelfiyaadha. Waldaan Filaadelfiyaa kun baay'ee kan isin dhibu waldoota torbanuu keessaa warra akka Efesoon faa keessaa warra akka Semraanis faa keessaa warra akka Lodooqiyaa faa keessaa warra akka Saardes faa keessaati waldaa baay'ee xinnoodha humna hin qabdu jabduu miti qabeenya hin qabdu waan tokkos beekumsa gara biraa hin qabdu kan isheen qabdu maa inni Waaqayyoon beekuu qabdi Waaqayyoon beetti sagalee Waaqayyoo qabattee jiraatti faajjiin ishee yookaas immoo alaabaan ishee sagalee Waaqayyooti adeemsi ishee sagalee Waaqayyooti guddinni ishee sagalee Waaqayyooti jabinni ishee sagalee Waaqayyooti yaadi ishee sagalee Waaqayyooti oolmaan ishee sagalee Waaqayyooti manni ishee sagalee Waaqayyooti gaa'illi ishee sagalee Waaqayyooti hojiin ishee sagalee Waaqayyooti sagalee Waaqayyootu keessa ishee kee jira warra akka Efesoon fa'aa immoo fudhatanii ilaaltanii qabeenyaa qabu horii qabu wanta isaan hin qabne hin jiru warra akka Lodooqiyaa fa'aa ilaaltanii qabeenyaa qabu qabeenyaa qabaachuu isaanii irrayyuu darbee qabeenyaa qabaachuu isaanii irrayyuu darbee amma Waaqayyoo wallaalanitti ga'an waldaan Filaadelfiyaa garuu horiin qabdu maaliin qabdu baay'inaan qabdu xiqqoodha garuu baay'ee kan isin dhibu sagalee Waaqayyoo eeddi haleluuyaa sagalee Waaqayyoo eeddi haleluuyaa sagaleen Waaqayyoo waldaa kanaafi warqee isheeti sagaleen Waaqayyoo waldaa kanaafi gaa'ila isheeti sagaleen Waaqayyoo waldaa kanaaf mana isheeti sagaleen Waaqayyoo waldaa kanaafi guddina addaa isheeti በጣም ለእግዚአብሔር ቃል ቦታ ትሰጣለች ለእግዚአብሔር ቃል በጣም ቦታ ትሰጣለች ለእግዚአብሔርን ቃል በጣም ታከብራለች በቃ ሰገሌ Waaqayyoo gaafa jedhamu isheen wanta hojjechaa jiru dhiifti sagalee Waaqayyoo irratti wanta gara biraa ol buttee qabdeen keessu sagalee Waaqayyoo nan sagalee Waaqayyoo haleluuyaa sagalee Waaqayyoo kana gaafa jennu baay'een sagalee Waaqayyoo irraa gaafa ilaaltanii sagalee Waaqayyoof jedhanii waan isaan hin ta'in hin jiran Abrahaamin faa gaafa dhagee ilaaltan boqonnaa 12 kaasanii gaafa ilaaltanii Abrahaam sagalee Waaqayyoo kana dhagahee ka'e Abrahaam sin barbaade na Waaqayyoo bakkee onaa
lafa waaqolii tolfamaa duwwaan waaqeffamuuti waaqayyo sin barbaadannaan sagalee waaqayyoof iddoo laachuuf jedheetu bahe biyya isaati. Qabeenyaa isaa dhiisee, mana isaa dhiisee, lammii isaa dhiisee, hojii mataa isaatii dhiisee sagalee waaqayyoo ulfeessuudhaaf ka'e. Sagalee waaqayyoof iddoo laachuun barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoo eeguun barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoo nu keessatti ulfina qabaachuun barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoo mana keenya keessatti iddoo qabaachuun barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoo karaa keenya irratti iddoo qabaachuun barbaachisaadha. Kanaafi sagalee waaqayyoo dhaga'anii ba'an. Elsaan naa fudhattanii ilaaltan mootota isaa mootota duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 19 irraati gaafa ilaaltan Abrahaam dhaqeetu carqee ofirraa qabu maannoo Eliyaas dhaqee carqee ofirraa qabu irra buusee waaqayyoo si barbaadaa jedhee ba'e. Sagalee waaqayyoof jecha mana isaa dhiisee qabeenyaa isaa dhiisee Elsaan abbaa qabeenyaadha ba'eetu Eliyaas duukaa kutee ba'e. Sagalee waaqayyoof iddoo laatu warri durii sagalee waaqayyoo akka taraa wayiitiin ilaalan. Akka taraa wayiitiin Phaawulos immoo gaafa dubbatu Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee gaafa ilaaltan sagalee waaqayyoodha akka kophee kanaatti kaawwadheedha. Sibiraan hafineedha. Hidhadhu mudhii keetteedha. Akka uffataatti uffadheedha. Sagalee waaqayyoof iddoo laatu warri durii. Nu bira ga'ee garuu sagalee waaqayyoo iddoo qaba. Mana keenya kee iddoo qaba. Jireenya keenya keessaa iddoo qaba. Gaa'ila keenya keetti iddoo qaba. Lafa hojiitti iddoo qaba sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo eegu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sagalee waaqayyoo kan inni eegamu gaafuma sanbata ganamaa hidhannee waldaa dhufnee addana teenyu sagalee waaqayyoo kan inni eegamu. Sagalee waaqayyoo sagantaan gaafa jira jedhan gaafa roobii galgala miti sagalee waaqayyoo kan eegamu. Sagalee waaqayyoodha የሆነ ፕሮግራም ስላለ አይደለም የምንጠብቀው። ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን ውስጥ ነግሶ መኖር አለበት። ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን ውስጥ ታላቅ ስፍራ መኖር አለበት። bakka guddaa bakka olaanaa qabaachuu irra mana keenya kiyaa bakka olaanaa qabaachuu irra jiraata. Namicha hangafa dhibbaadhaa maal jedha? Lakkoofsa Luqaas boqonnaa 7 irratti gaafa ilaaltan achuma dhaabadhu sagalee kee naa ergi. Sagaleen kee innaa naa ergite nagaa ati dhufuu isin barbaachisu sagalee kee gaafa ergitu naa'oon koo yookaas mucaan koo addanaa naa fayyadu. የእግዚአብሔር ቃል የሞተ ነገር ያስነሳል። የእግዚአብሔር ቃል የሌለውን ነገር ወደ መኖር ያመጣል። ከናፍ ሰገሌ waaqayyo eegu sagalee waaqayyo eeddi waldaan Filaadelfiyaa dubbisheef sagalee waaqayyo eeddi hojiisheef sagalee waaqayyo eeddi akka barbaadden dubbattu akka barbaadden deemtu akka barbaadden jiraattu አሁንማ ሰው አያየኝም በቃ ብቻዬን ነው ብላ እንደፈለገች አታደርግም። ነምናን አርጉ አማና ነምናን አርጉ ሳቢቴቢ ዋንም በርባዴ ጎቹን እንደንዳ ዋንም በርባዴ ነው ጎቹን እንደንዳ እንጀቱ sagalee waaqayyo iddolaatti sagalee waaqayyo iddolaatti sabni waaqayyo sagalee waaqayyo iddolaadha. Ameen. Sagalee waaqayyo iddolaadha. Sagalee waaqayyo gaafa iddolaadnu maaltu ta'a? Tokko waaqayyo balbala cufamaa nurratti bana. Balbala cufamaa nurratti bana. Balbala cufameera jedhamu. Balbala gaa'ilaa ta'uu danda'a. Balbala hojii ta'uu danda'a. Balbala dhalaa ta'uu danda'a. Balbala biizinesii ta'uu danda'a. Balbala jireenyaa kam ta'uu danda'a. Balballi hin barbaachisa jedhamu biyya lafaa kana keessa gaafa sagalee waaqayyoo eenyu hin banama. Sagalee waaqayyoodha balbala bana. Ameen. Sagalee waaqayyoo qabattee deemta taanaan sagalee waaqayyoo inni edda taanaan cufaa sirraa bana. Ameen. የተዘጋብሽ ነገር ይከፍታል። የተዘጋብኝ ነገር ይከፍታል። የተዘጋባቸው ነገር ይከፍታል። ጴጥሮስ ራቲ ነመ ዱኤራ ሄደሙ ነመ ደቄ ቦለኬት ሂደሜ ነመ ደቄ ሂዳን ታኔ ሂደሜ inni nama sagalee waaqayyoof iddoo laatu sababni ጴጥሮስ hojii ergamoota boqonnaa 12 halkan walakkaadhaa girrisaa dhufan warri ergamoon bakka borqalamuutu irra jira. ጴጥሮስ arra Yaaqoobiin qalleerra waaqayyoo nagalatu jedhanii irratti galateeffachaa oolanii borimmoo taraa darabeen kan ጴጥሮስ jedhanii morma isaa kunna jedhanii isaanii taa'an halkan walakkaa ergamoonni warra akka Gabriel faa gi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 chaa dhufan. Innaan dhufanii irra dhaabatanii cinaacha isaa rukutanii akkana jedhan ጴጥሮስ jennaan rafteertaa naan maalan rafa gindillaa walakkaa noo jira jedha.
dukkana keessa noo jira maalarra fasilayyuu wantin keessa jiru hundumti isaayyuu irribaa wajjin waliin caalu jechuun isaanii. Xaxamaasaa jira, gindillaatti hidhamee jira, sansalataan hidhamee jira, boolla keetti hidhamee jira, dukkana keessa jira. Ennaan sagalee Waaqayyoo irratti garroobsuutti ka'an. Sirratti garroobarra yoo namanta ta'e. Yoo namanta ta'e sirratti garrooba. Haleluuyaa. Sanaan booda gaafa isaa irratti garroobsuutti ka'e hin deemtaati ka'e uffannaa kee uffadhu, qobee kee kaawwadhu, ol jedhimee sosocho'eeran. Ennaan ka'ee qobee isaa kaatee uffannaa isaa uffatee ka'e sosocho'utti ka'e abjuu keessa waan jirutti fakkaateedha. Abjuu miti sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu. Abjuu miti sirratti hojjechuuf dubbata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Abjuutti bakkaatee of ilaaluutti ka'e mana keessa. Of ilaaluutti gaafa inni ka'u balbala ishee tokko bira gaafa dhaqu balbalattiin banamtuudha. Ishee lammaffaa bira gaafa dhaqu isheen lammaffaas banamtuudha. Ishee sadaffaa bira gaafa dhaqu awuqota kaffatee lati ilaal. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በሩ awuqota kaffatee lati ilaal. ሃሌሉያ። አይከፈትም የተባለ በር አውቆ ተከፈተለት ይላል። ምክንያቱም ከጴጥሮስ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ምክንያቱም ከጴጥሮስ ጋር ያለው እግዚአብሔር ራሱ ነው። ሃሌሉያ። መጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃሉም እግዚአብሔር ነበረ፣ ቃሉም እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃሉም በእኛ ውስጥ አደረ። ቻላቫዲያጋስ አሜን 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 አሜን። namoonni sagalee qabatanii deeman akkamuu uffata uffatanii deemu kanatti sagaleen itti jira. Jireenya isaanii wajjin jira. Mana isaanii keessa jira. Sagaleen yeroo wayiidhaa deemnee inni barbaanne miti. Nu keessa jira, nu kee bulee jira. Haleluuyaa. Qaaluu bannasuus addareela. Isaan keessa buleedha. Inni waaqa ture sun sagalichi dhufee immoo nu keessa buleedha. Nu keessa buleedha Yohaannis. Haleluuyaa. Phexros ውስጥ ድምፁ ወይ ደግሞ ቃሉ ስላለ በቃ ሁሉም ነገር እየተበረጋገደ አሜን አሜን አሜን። ጩፋ ወይ ተረፉ ለከ ዱአ በነማ ሃሌሉያ። ጩፋ ወይ ተፉ ለከ ዱአ ዲላ ኮሽ 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 ጎዳ ዋቀይ ማላጋዳ ያዲያስ ጋበት ሰገሌ ዋቀይ ዱ ጩፋ ስራ በነማ ሃሌሉያ። በረዴራ ዳበ ጩፋ ሙስራ በነማ በረዴራ በቀበ ሙስራ በነማ በረዴራ ቢ ደደንቀቢያ ታው ስራ በነ ዋቀይ ሜነራ በነማ ዲዬ ዮሲ ገለሉ ታሊና ራበ በነማ ዲዬ ዋያላ ቫዲያስ አሜን 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 አሜን። መቃን ዋቀዮ በረበራ ነው ቢፈም ጋፈ ሰገሌ ዋቀዮ እዱ ጩፋን ስራና በቱ ጩፋ ሄዳ ሜ ነራና በቱዳ አራካሴ ዳሜ ሰገሌ ወይዳ ናውጅንታ ጩፋን ነራና በቱዳ ጩፋ ጀኮን ይነርጉለመተዳ መቃ ኢየሱስ ነራ በነማይዳ መቃ ኢየሱስ ነራ ካይዳ መቃ ኢየሱስ ነራ ደመዳ ጩፋን ነሞተ የዱራ በነመና አንጀለ ዋቀዮ ነሞተ የዱራ ጩፋን በነመና አንጀለ ዋቀዮ የተዘጋ ሰማይ የተዘጋ በር የተዘጋ ትዳር የተዘጋ ማይፀን እግዚአብሔር ይከፍተዋል። በቃሉ ነው የሚከፍተው። ለሚጠብቀው ይከፍተዋል። ወልዳም ፊላዴልፊያ ጨልመቴ ዋቀዮን እዲ ጨልመቴ ዋቀዮን ጋብሽን እዱ ዋቀዮ ሞ ጩፋሽ kakak dah guna manchus rakkinni keenya cufaan banamuun barbaanna sagalee Waaqayyo eeguu garuun barbaanna. Rakkinni guddaan eegam cufaan naa baname cufaan akkasiitu naa baname cufaan guddina cufaan eebbaa cufaan biizinesii cufaan horii lakkaa'u cufaan doolaarii lakkaa'u ituu naa banameen garuu sagalee Waaqayyo immoo keessa keenya keessa xobin jedhu dhagaa gurraacha yeroo lallabamu dhagaa gurraacha beektu laga bishaanii namni dhaqee hin beekne sin laga bishaanii hin beektan laga bishaanii mee dhaqaati dhagaa laalaa bishaan dhagaarra yaa'u gaafa bishaan darbu dhagaan gogaama saatta irra utaalee darba bishaan itti rukutamee yaa'uun gara gamaatti darbatamee darba namni tokko akkasi sagalee Waaqayyo gaafa darbatamu dhufe kol godheetti ofiiti darbatamee gama sanatti bu'a። ከዛሬ ምሽት በኋላ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ባንቺ ውስጥ ያርፋል፣ ባንተ ውስጥ ያልፋል። የተዘጋ በሮች ይከፈታሉ። በልበሎን ይንበነም ኢሳያስ ቦቆና አፍርተሚ ሻይረጋፈተ ታይዱ ቢፈታ ማልጀና በልበሎን ከለቲ አዳዳረት ጌሰን ዝረትን ጩፈማኔዳ ለኮምሰ ለማረጋፈተ ይላልታን በልበሎን ከለቲ አዳዳረት ጌሰማኒ ዝረትን ጩፈማን ስራም በነ ይዋቀይ ሃሌሉያ
Ameen. Mee namni sii galee achuma taa'iti narraa banama arrawoo hidhime maalo. Maqaa Yesuusin sirran dhaabatin. Sirraa banamu. Sirraa banamu. Sirraa banamu. Sirraa banamu jedhu. Dhugaa Waaqayyooti. Sagalee kana duukaa namoonni hojiin hojjetamuuf jira. Inni lammaffaan warra of tuultota ofiin jedhamu Waaqayyoo warra of tuultota jedhanii maqaa isaanii ol fuudhanii biyya tokkoon of ga'an fuudhee Waaqayyo miilla kee jala gasha. Amen, amen, amen. በትዕቢት በሕይወታችሁ ላይ በጣም የገዘፉ እግዚአብሔር ከእግሮቻቸው በታች ያደርጋል ያላራጋባ። አሜን አሜን አሜን። አኒ ጉዳይ ወረስ ረተደን አኒ መነከረት ወሪ አኒ ጉዳይ ደረን ቀበኛ ገረት ወሪ አኒ ጉዳይ ደረን ወሪ ዋን እንዱማረት አኒ ጉዳይ ደረ ዋቀዮላ ሱኩሜ ከስቲ ሚለከ ጀለካ። አሜን አሜን አሜን። ሚያረገልገለይዳ ሜ ዋሱኩመ ሚለኮ ጀለገለይዳ ሚለከ ከጎዲ ዋሱኩመ ሚለኮ ጀለገለይኒ ሜ maqaa Yesuusin miilla kee jalaa galu. Wanti jabaa sitti fakkaate, wanti sirratti baay'ee ol kaa fakkaate, har'a maqaa Yesuusin miilla kee jala gasheera. Maqaa Yesuusin miilla kee jala gasheera. Haleluuyaa. Miilla kee jala galaar. Haleluuyaa. Orriyaan guddaa dhadhamu miilla kee jala galuu jalqabuudha. Waldaaf ilaalee lifaatti gaafa dubbatu. Lakkoofsa 9 irratti gaafa dhaxxanii ilaaltan. Inni sadaffaaf inni dhumaa qorumsi bara gara dhumaa qorumsi gadhiifamu. Qorumsi gaafa gadhiifamu orra kaan irratti qorumsi dhufu sirratti hin ta'u. Siinsin oolchayna. Orra kamiin? Orra sagalee Waaqayyoo eeganiif qorumsi bara gara dhumaa dhufu irratti hin hojjetu. Haleluuyaa. Dhaadhaa dubbifadhaa lakkoofsa 10 irra. Qorumsi dhufa. Qorumsi namootarra dhufu jira. Qorumsi bara gara dhumaa namootarra dhufu orra sagalee koo eegan irratti hin hojjetuudha. Haleluuyaa. In hojjetu yee. Ameen ameen ameen. Laftennaa raafamte akka barbaadennaa urgufamte sibiran ga'u. Ameen ameen ameen. Sibiran ga'u. Sibiran ga'u. Sibiran ga'u. Mee na biran ga'u edhimee. Na biran ga'u edhimee. Dha'icha daaddaa gadhiifama. Bara gara dhumaa gara kee. Isinitti hima dhugaa Waaqayyoo isinitti hima. Jabina keenyaaf utuu hin ta'in wanta gara biraa keenyaaf utuu hin ta'in bakka amantiidhaan sagalee Waaqayyoo jala qabannee sababii dhaabannee fi koronaan hin dandeenye. Amantoonni waldaa keenyaa kee namni tokko koronaan hin qabamne. Balbala waldaa kiristaanaa hin cufne. Haleluuyaa. Unuma kadhanna turre. Sagantaa akkuma kanatti geggeessina turre. Waan tokko wanta dhaabne hin qabnu. Wanta garaagara kunne hin qabnu. Koronaan ol hin galle. Nama keenyattis ol hin galle. Daa'ima keenyas hin qabne. Nuunis nu hin qabne. Sababiinsaa Waaqa fuuldura sababa jirruuf. Warra Waaqa fuuldura jiraniif dha'ichi bara gara dhumaa dhufu sirratti hin hojjetu. Sirratti hin hojjetu. Sin oolchaayidha Waaqayyo. Sin oolchaayidha Waaqayyo. Ameen ameen ameen. Dha'ichi bara gara dhumaadhaa hin baay'ata. Warra sagalee Waaqayyoo eegan itti garuu hin bu'u. Sababiinsaa Daani'eliin gaafa dhattanii ilaaltan boqonnaa 6 በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ ይላል። በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ። አንበሶች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሌንጮኒ ሂኛን ይላል። እtti darbatame leenconni jiru fayyaa masaanii jiru garuu hinyaan ይላል። sagalee Waaqayyoo yeroo rimeediyoon faaris irratti caffaran ishee sagalee Waaqayyoo dubbifattee sagalee Waaqayyoo keessaati. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irra jiru. Balbala rukutaa isinii banamaa kadhadhaa hin argattu barbaadaa isinii kennamaa isa jedhamu sana hojjetan yeroo hundumaa. Bakka yeroo hundumaa biizinesiin hojjetu isa kanaadha. In kadhata jilbeenfatee kadhata. Fiigee dhaqee mana mootummaa gaa hojii isaa hojjeta. Achi deeminaanuma jilbeenfata. Guyyaatti si'a 3 kadhata. Waaqayyo wajjin jira. Waaqayyo wajjin jira. Nama kana qabaniitu bineensa nyaachiif nadhanii fuudhanii darbatanii afaan leencaa gee buusan. Leenconni ammatanii bulan. Bineensi biyya lafaa inni biyya nyaate sin nyaatu. Inni biyya nyaate sin nyaatu. Sagalee Waaqayyo si kee jira taanaan inni biyya nyaate sin nyaatu. Ameen ameen ameen. Sagalee Waaqayyo yoo si kee jiraate ilaa ofirraa qolata. Martiin barbaade adarbatamu. Rasaasi barbaade adarbatamu. Dhibeen barbaade adarbatamu. Si biran ga'u. Mana kee biran ga'u. Gaa'ila kee biran ga'u. Ijoollee kee biran ga'u. Sirraa qolata ofirraa qolata qaami kee. Manni kee ofirraa qolata. Jireenyi kee ofirraa qolata. Adeemsi kee ofirraa qolata. Abbaan barbaade dhufee ol galee sin nyaatu. Abbaan barbaade dhufee ol galee sin balleessu. Sin balleessani sababiinsaa sagalee Waaqayyoo isa wayittiin tilmaamamnetu keessa kee jira.